Nagaa Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Barnoota keenya kutaa lammaffaa fudhannee isinii dhiyaanneerra. Barnoonni keenya kun hundeensaa waa'ee sirna hooggantummaa walii wajjin ilaalaa jirra. Sirna hooggantummaa keessumaa hawaasa Oromoo keessatti saba keenya ilaallatee maal fakkaataa, dhibeensaas maali, gara kam adeemaa jira kan jedhuti kaasnee ilaalaa jirra. Kanumaan qabnee kan isin yaadachiisuudhaaf barbaannu kanaan duras akkuma dubbachaa turre nuyi namoota dhibee duwwaa dubbatan yookiin quba namootatti qaban akka hin taane garuu dhibee keenya ilaaluun keenya qoricha keenya barbaaddachuudhaaf fayyina argannee gara fuulduraatti adeemuudhaaf barbaachisaadha jennee waan amanneef malee namoota ammaatti geggeessanii addanaan nu ga'an hawaasa keenya karaa adda addaa geggeessanitti quba qabu keenya dadhabbii qabu jechuu keenya akka hin taane akkasiin nu hubattan barbaanna. Garuu kana keessaati baanee gara harka ol qabatanii yaada Waaqayyoo isa guddaatti galuudhaaf maal nu barbaachisa isa jedhu irratti ibsa kennaa jirra. Egaa ittiin jalqabaan akka ilaallee garbummaan hooggantummaa sirna hooggantummaa wallaaluu keessaati badiisa isa jalqabaa ta'uu isaa walii wajjin ilaalleetu garbummaan kun immoo bifa lamaan jireenya namaa irratti hojjeta. Garbummaa alaatiif garbummaa keessaa kan jedhu tuqne garbummaa keessaa namni garboomee bifa maalii calaqqisa kan jedhuti waan yaraa olii wajjin ilaaluu jalqabnee turre. Amma gaa isa itti fufuudhaaf sadaffaa irratti wanti nuyi kaafnee namoonni nama seenaa duwwaa ta'u waan kaleessaa haasa'an malee chaalenjii har'a hawaasa keenya qaqqabeef gara fuulduraatti garatti adeemnu visionaries warra jedhaman kana warra fageessanii ilaalan kana ta'uu dadhabna. Garbummaan mataa waa'ee kaleessaatiif waa'ee dheengaddaa duwwaa warra haasa'an nu godha isa jedhuti walii wajjin kaasuu jalqabne. Obboloota koo dhibee kana keessaa bahuudhaaf dhibee kana bal'ifnee ilaaluun keenya baay'isee barbaachisaa. Namoonni olitti dhufu yeroo baay'ee wal waamu, wal dubbisu, wal bira ga'uudhaaf yaada adda addaa fudhatanii ka'u. Yeroo gabaabaa keessatti garuu inni isaan yaadanii ka'an kun wal didee yookiin wal fudhachuu dadhabee utuu inni bittimmaa'uu argina. Sababa kun ta'uuf keessaati inni guddaan yaadota adda addaa lamatu iddoo tokkotti walitti qabama waan ta'eefidha. Keessumaa namoota jaarsolii keenyaatii fi dhaloota lammaffaa ijoollota gidduutti wanti nu arginu geeddaramni guddaan isa kana. Fakkeenyaan barnoota isa darbe keessatti isinii kenne namoonni gurguddaan jaarsoliin keenya waan baay'ee seenaa keessatti waan arganiif yaada isaanii gara caalaatti gara seenaatti waan adeemuuf dargaggoonni immoo waan har'aatiif waan borii yaaduudhaaf waan barbaadaniif namoonni kun lamaan kutaan hawaasa keenyaa kun lamaan walitti dhufuu walii wajjin taa'uu wal qabatanii iddoo tokko ga'uu hin dadhabu. Inni tokko isa tokko irratti aaree ka'a hin jaallattu saba kanaaf hin dhimmitu gara isa jechuutti dhaqa. Garuu yaaduudhaaf dhimmuu dhabuu otoo hin ta'in ilaalchonni kun lamaan akkatti araaraman waan nama dadhabsiisuuf namoonni kana keessatti gallee wal dhiibuu mannaa dhiisuu wayyaa isa jedhu murteeffannaatti waan galaniif yeroo baay'ee wanti kun utuu inni nuukkatti kufu inni jalqabame utuu inni bakka hin gahin galma hin gahin utuu hafu argina. Amma waan nu barbaachisu obboloota koo isa seenaa keessatti arganne waan nu barbaachisu isa keessaa fudhannee waan har'aatiif waan borii galaafachuudhaaf kan nu dandeessisu irratti fala barbaadu malee waan kaleessaa dubbachuu keenya duwwaarraa waan dhufuu danda'u baay'een akka hin jirre hundumti keenya yaadaan olii galuun keenya baay'ee barbaachisaadha. Inni arfaffaan namni keessa isaa garboome amala inni calaqqisu amala wal balleessuuti. Namni keessi isaa garboomuudhaaf mallattoon inni guddaan yoo ollaan koo du'e annan jiraadha jedhee yaada. Waan gaariin naa ta'uunsaa namni gara biraan balleeffamuu isaa kan dhufu itti fakkaata. Kanaafiyyuu jabinni obboleessa kootii jajee
baga naakaate baga kan koo taate jechuu mannaa ati yooti baddeen ani jiraadha isa jedhu yaada waan qabnuuf isa kanarratti gaa ol balleessuudhaaf ol eegganna malee yeroon wanta tokko qabadhee ka'u namoota kootunatti dirmata kan jedhu yaada qabaachuu hin danda'u. Shakkii keessa galaa wal sodaachuudhaa fi wal amanachuu dadhabuu keessa ariifannee galla. Kunis immoo akkuma nama dubbadhe burqaansa burqaa keessi nama garboomuu keessaa dhufu waan ta'eef isa kana keessaa gaa kutannee ba'uun keenya baay'ee barbaachisaadha. Sabni walii wajjin dhaabachuun barbaachisu. Sabni walii wajjin socho'uudhaaf barbaadu. Galma tokkotti adeemuudhaaf barbaadu. Wanta inni gochuun isaaf ta'u keessaa inni guddaan achievementiin obboleessa kootii ulfina kooti. Ati iddoo tokko naa ga'uun kee anaaf ulfina malee si balleessuu kootiinan ani ofii kootii guddadha miti. Nama tokko namoota biyya alaatu dhufanii abdii guddaa galanii fi jedhama. Maal jedhanii conditionii tokko si keenyeetu eebba guddaa si eebbifnaa jedhaniin. Conditioniin kun immoo waan si goone ollaa keetiif dachaa lama goonaa. Kanumatti yaadeeti waan jaallatte filadhu yooti makiinaa tokko jettee filatte ollaa keetiif makiinaa lama laanna. Yooti mana tokko jettee filatte ollaa keetiif mana lama laanna jedhanii conditionii kana kennanii fi boodee bi'iitii nutti himi waan filatte jedhan. Namichi kun baay'ee itti yaadeetu borumtaa yeroo deebi'ee dhufu lafa laalaa dhufeetu namoonni kun maal barbaadda itti yaaddeetta mee filannoo kee nutti himi jedhan. Inni immoo akkuma afaanuma keessa qaqqabachaa ka'eetu maal waadaraa harka koo tokko nagaa kutaa jedhe. Maaliif yoo inni harkisaa tokko cite ollaansaa harka lamatu cita waan ta'eef hammina ollaasaatii yaade malee eebba isa isaa dhufaa jiru sana yaaduu hin dandeenye. Garbummaan nurraa calaqqisu inni guddaan isa kanadha obboloota ko. Saksasii obboleessa kootii wajjin ayyaaneffachuun dadhaba. Eebba isaa keessa isaa wajjin galuun dadhaba. Gara tuqaa keenya isa sadaffaatti dhanneetu waa'ee dhibee kanaa maal goonuu waa'ee garbummaa kanaa keessi keenya garboomee garbummaa alaa baqannee gara garbummaa isa keessaa qoricha argachuu dhabuutti geenyee jirra. Wati maal goonu isa jedhu kana waan lamaan sadan tokko tuqeen irratti dubbachuudhaaf barbaada. Tokkoffaa irratti hawaasni tokko sirna hoogganummaa kanaa dhibee isaa akka inni ta'e dadhabbii iddoo kanatti akka qabu amanuutu si afta. Duraan dursa gochuun kan nuuf ta'u rakkina qabna. Ani si booddee deemuudhaaf rakkina qaba. Ati na geggeessuudhaaf rakkina qabda. Kanarratti olii wajjin hojjechuutu nuuf ta'a kan jedhu jalqabuma amanuun kan nuuf ta'u dhibee qabaachuu keenyadha. Namni dhukkuba isaa hin beekne dhibee isaa hin beekne fayyuu hin danda'u waan ta'eef. Lammaffaa irratti dhibee keenya kana amannee garbummaa keessatti hafuu otoo hin ta'in barnoota dhimma kana ilaalu gadi fageenyaan sirna hooggantummaa geggeessuudhaaf geggeeffamuun maal akka inni ta'e kan barsiisu gadi fageenyaan hawaasa keenya keessatti gadhiisuun bittimsuun karaa fayyinaa keessaa isa lammaffaadha. Sadaffaa irratti dhibee hooggantummaa keenyaa kanaa irratti hojjennee fayyisuudhaaf tarkaanfii sadii gurguddaa fudhachuudhaaf ka'uun keenya baay'ee barbaachisaadha. Inni jalqabaa hooggantoota amma nu geggeessuu danda'an iddoo kennaa isaanii irratti akka isaan dhaabatanii hojii isaanii hojjetan ittiin mormuu tokko malee dhiibbaa tokko malee isaaniin gadhiisuun baay'ee barbaachisaadha. Warra amma qabnuun utuu dhimma hin ba'in gara biraa dhalachiisuun waan hin danda'amneef hawaasa keenya keessatti wanti murteeffachuun nuu ta'u inni guddaan
obboleessi koo yeroo iddoo tokko gatti akka hogganaatti ka'u akka geggeessaatti yeroo inni ka'u narraa kan eegamu inni guddaan duuba isaa goruu jajjabeessuu deemi jechuu alaa isa gatti ka'uun barbaachisaa akka hin taane amanuudha. Lammaffaa hooggantoota boriitiif baafachuudhaaf immoo kan nu barbaachisu dhalachiisuudhaaf guddisuu hooggantoota irratti sagantoonni ba'anii geggeeffamuun isaanii baay'ee barbaachisaadha. Mucaa waggaa 3 qaba waan isa kutaa 3 dhaqu mucaa dhiiraa weedduu jedhamu qaba. Mana barumsaa inni dhaqu keessatti waan dinqisiisaa tokko torban darbe otoo hojjetanii arge. Barsiisaan isaanii barnoota isaaniitiif waan barbaachisu galmee qabu. Galmee isaanii kana abbaa faadhii yoo irratti mallatteessaniif guyyaa guyyaatti penninger pound kan jedhamu horii laattiif barsiisaan isaanii. Horii isaa argatan kana walitti qabatanii kaa'atu. Garuu kutaa sana keessa guyyaa yeroo ishee jala mana barnootaa sana keessa oolan wanta isheen isaan irraa barbaaddu guddaatu jira. Innis immoo taaksii kaffalchiiftiin gibira kaffalchiifti. Gibirri kun mucaan koo bishaan kan keessaa dhugu burcuqqoo bishaanii qaba. Burcuqqoo bishaanii isaatii fudhatee deeskii isaa irra yeroo inni kaa'atu iddoo burcuqqoo bishaanii isaa kaa'ate deeskii sanaaf taaksii kaffala. Maal barsiisaa jirti? Jireenya guddatanii keessa galan bor hawaasa isaanii keessa yeroo jiraatan taaksii baasuun akka jiru garmalee immoo taaksii baasuudhaaf yoo dhiibaman iyyachuu akka danda'an nurraa kaasaa jedhanii wal gurmeessuu akka danda'an ijoollee kutaa 3 kaasaniitu sirna kana barsiifachuu jalqabu. Nus obboloota koo wanti gochuun nuuf ta'u keessaati inni guddaan manoota keenya keessatti abbaa fi haadhaaf abboomamu, hawaasa keenya keessatti hoogganaa booddee bu'uu, mana keenya keessatti waa'ee geggeessitoota keenya hamaa dubbachuu otoo hin ta'in ijoolleen keenya kan isaan dhagaan hoogganoota keenya duuba goruu keenya isaaniin sappoortii gochuu keenya nurraa dhaga'uu isaaniitiin boor biyya kan geggeessan baafachuu dandeenya. Har'a garuu kana gochaa hin jiru. Sadaffaatiif inni dhumaa irratti hojjechuun kan nuuf ta'u inni guddaan namoonni amma akka hooggantummaatti iddoo adda addaa irra jiru kun filannoo guddaa filachuun keenya baay'ee barbaachisaadha. Filannoon kun immoo hawaasa keenya akkasumatti waliin ga'aasaa tajaajiluudhaaf kaane moo hawaasa keenya keessatti yoo dhibee ta'e iyyuu hawaasa keenya waa barsiifnee sadarkaa jireenyaa ol kaasuudhaaf murteeffannee jirra. Iddoo biiznesaatti, iddoo manoota amantiitti wanti nu ilaaluun nuuf ta'u murteeffachuun nuuf ta'u inni guddaan isa kanadha. Saba keenya sirna barsiisuudhaaf hawaasa guutummaatti tajaajiluun hin danda'amu. Inni didaa ta'e hin qabama. Inni tole jedhu eebbifamaa adeemuudhaaf hooggantoonni dugdi keenya jabaachuutu isaaf ta'a. Waan nutti kennamee adaraa irra teenyee jiru kana irratti saba keenya ceesisuudhaaf gatii baasuun nuga jiru hundumaa baasuun keenya barbaachisaadha. Isa kana gochuutiin hooggantoota boriif ta'anii dhalachiifachuudhaaf dandeenya.